adeekifatu nu garuu beeloolee agamnee kaan immoo biyya baqachaa ture jechuudha. Kanaaf ajaa'ibni qabsoo bilisummaa Oromoo kan lammata qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha jechuudha. Akeekni sadaffaa mootummaa filanne aangawoota filanne ka ormi takka dhufee qawween nu bulchu akka sirna naftanyaatitti fakkaa'uu jallaa nu keessaa baasanii nurratti poostaadhaan gad ergan akka zamana wayyaaneetitti buluu dittaadha jechuudha. Kanaafuu qabsoon abbaa biyyummaa Oromoo qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo deebisuudhaaf godhamu. Qabsoon godhamaa turte Oromummaa keenya deebannee jaarrannee qabeenya keenya irratti abbaa taane mootummaa filanneef seeree biitumanneen buluudha. Akkasii miti gerroo warra humnaan nu bulchuu barbaadu birraa gonkolchineemi warra eenyummaa keenya nu keessa cabsuu barbaadu akka ittiin qabatu barbaadu birraa cabsine alaabaa keenya ol qabanneemi amma takkatu hafee jechuudha. Takkaan hafte maali? Mootummaa nuu ta'u hedimnaa keenyaan quba keenyaan ilkeessa kanuu ta'u ka'ee baay'oo fi abboodhaa qabu kan manguddoon teenya eebbifatu ka qeerroo keenya wajjin barate ka qabsaa'ee miidhaa gabrummaati fi mi'aa bilisummaa beeku waan taananii yaadattaniimi ijoollee kakkaalii nu biraa kuftanii beektaniimi ilmaan mootii mitiisin mootummaa nuuf ta'u bakka bu'oota nuuf ta'u ka alagaan isiniif taajamu osoo hin taane ka poostaa harka kaanii koomraan gad ergan osoo hin taane ka nu geessan biqile filachuu dhagamna jechuudha. Wallaansoo addaa waggoota 50 goone keessatti diiddaa xumura gabrummaa waggoota 5 dabre kana goone keessatti roorroo lagaa birraa dhaabsisuun danda'amee jira. Haa ta'u garuu qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha. Qabeenya rabbi nuu kenna irratti beekumsa barnootaan gabbifannee imaammata gaarii tolfannee hiyyummaa keessaa ba'uudha. Namoota nuuf ta'an imaammata nuuf ta'u mootummaa nuuf ta'u filachuu qabna. Akkasii miti. Kanaaf anilleen waggoota dabran keessatti isin wajjin qabsaa'aa sagalee isii ta'aa eegan ture booda marsaan qabsoo itti aanu kun hoggantoota ciccimoo tokkummaa uummataatitti amanan ka ormaa hin argamne uummata Oromoo qofaaf ergaman ka rabbiif uummata Oromoo malee gooftaa biraa hin qabne. Warra kaleessas abaariin osoo hin ta'in isinii qabsaa'ee nu hogganaa ture hogganoota kaabaawwatti hoggaan dabalamu isin abdaddeetii isaan abdaddeetii jechuudha. Kerro, Oromoo, nana geessumi, jachan nana geessumi, warichi ogaa nana geessumi, filannoo itti aanu kana keessatti wanni nama murteessan tokkoffaa
harki annabare dooruu socho'ami sagaleen Oromoo abadanii hin hatamu akka hin hatamneef tokkummaadhaan gabboo'isanii jaaramtanii eeguu qabdan tokko. Lammaffaa sagaleen Oromoo fooniidhaatii miti qircaatti hin jijjiiramu akkasiimi. Kanaafuu hogganoonni qabsoo bilisummaa Oromootti amanan warri uummata biitii kabajaa qaban bifa sagaleen Oromoo hin hiramne bifa sagaleen Oromoo hiramee abbaan akka miidhamee hattuun ol hin baanen gamtaa tokko jalatti dorgomuudhaan qophii qabanii jechuudha. Isinoo maal godhuu qabdan? Isinoo maal godhuu qabdan? Chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuudha. Chirichaaroo jumlaa malee chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuudha. Kanaaf ji'ootaas deeman gana geessaniimi. Nama isinii ta'u manguddoo ta'e isa wajjin abbootii gadaa wajjin aalimman biyyaa wajjin gattaati. Nama kanaan nuuta, ilma kanaan nuuta, intala tanaan nuuta ajaati. Jaarmaalee siyaasatti ol leeyfadha. Sambooda filannoo itti aanu irratti akka hoggansaatitti tokkummaadhaan isin immoo murannoodhaan filannootti seennee gaafa filannoon godhamu sagalee teenya osoo hin hatamin osoo hin hiramin injifannoodhaan goolabnee fulbaana keessa mootummaa Oromiyaa fakkaatu mootummaa gootota tagantoota osoo hin ta'in mootummaa warra haqaa hadu osoo hin ta'in mootummaa uummataaf ergamtu ka alagaaf ergamtu osoo hin ta'in gadhaabna jechuudha. Kun aadiidha jechuudha. Kanaaf tokkummaa keessan nuu cimsaa amma boodallee walitti deebina waajjira dhaabaa magaalota hedduutti banaa hunda caalaa tokkummaa keessan cimsaa wal dhaggeeffadhaa akkuma kaleessatti wal dhaggeeffannee wal gorfannee tokko taanee injifannoodhaan ni goolabna. Baga wal agarree galatoomaa. Oromoo nana geessumi caccana nana geessumi warri ciroo garaa nana geessumi filannoo itti aanu kana keessatti wanni nama murteessan tokkoffaa harki annabare dooruu socho'ami sagaleen Oromoo abadanii hin hatamu akka hin hatamneef tokkummaadhaan gabboo'isanii jaaramtanii eeguu qabdan tokko. Lammaffaa sagaleen Oromoo fooniidhaatii miti qircaatti hin jijjiiramu akkasiimi. Kanaafuu hogganoonni qabsoo bilisummaa Oromootti amanan warri uummata biitii kabajaa qaban bifa sagaleen Oromoo hin hiramne bifa sagaleen Oromoo hiramee abbaan akka miidhamee hattuun ol hin baanen gamtaa tokko jalatti dorgomuudhaan qophii qabanii jechuudha. Isinoo maal godhuu qabdan? Isinoo maal godhuu qabdan? Chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuudha. Chirichaaroo jumlaa malee chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuudha. Kanaaf ji'ootaas deeman gana geessaniimi. Nama isinii ta'u manguddoo ta'e isa wajjin abbootii gadaa wajjin aalimman biyyaa wajjin gattaati. Nama kanaan nuuta, ilma kanaan nuuta, intala tanaan nuuta ajaati. Jaarmaalee siyaasatti ol leeyfadha. Sambooda filannoo itti aanu irratti akka hoggansaatitti tokkummaadhaan isin immoo murannoodhaan filannootti seennee gaafa filannoon godhamu sagalee teenya osoo hin hatamin osoo hin hiramin injifannoodhaan goolabnee fulbaana keessa mootummaa Oromiyaa fakkaatu mootummaa gootota